Mee inni jira ilkeen qabdu isa? Qabu. Jechuun sirraa cabxeeti? Sossaayetuma buqqaa. Uummatni maa koo godhe? Uummanni waan nama kobalchiisu wallaahi wabillaan agarree nama ila reefu. I'm sorry haadhoo koo sirraa cabxeeti moo uumamumaanuu ilkeen qabdu? Ayi uumamaan qaba garuu sossaayetu manarraa harca'ee dhume bakka. Umriin kan kee meeqa? Amma waggaa 28. Ilkee amma takka illee hin qabdu? Hin qabu. Soddommanuu sirra hin jirtu? Dee akkamitti? Ni misaan. We guys wallahi wabillahi la reefu nagarre ture. Rabbi ke dhiifamu shi haadhati ya wallahi dhiifamaa. Ummataatu as jala na kobalchisaa jira amsuu. Dhiifamaa dhagee. Obboleessi biyya akkasii. Si dhukkubeeti dhukkubarraayi wayi si dhukkubeeti moo akkamitti ilkee soddomma guutuu dhabdee ganaa waggaa 28 jechuudha. 28 jechuun xiqqoodha si galee. Dhukkubee maal taateeti mee nu himi maalirraa kan kee? Dhukkubbii hin qabnu laa uumamuma obboleettitti ya guddoolleen akkasii. Ana bichaa muti. Nama lama garuu dhaynee ilaalamne baajjatas waan hin qabneef dhaynee waan hin ilaalamneef ilkeenni suni akkuma kino ijoollee gisee magartee biqqifatanii mabiruufsan akkasumatti nu mabirree saniin booda ammoo sossaayetuma buqqaa ofumaa isaati. Obboleettitti uumamumarraayi jechuun haadha keessanatti akkasii moo abbaa keessanirraayi? Abbaa keetitti moo isinuma lameen qofa? Ayi isaan nagaa qabanuma lameen qofa. Jechuun amma dhukkuba takka malee ilkeen akkumatti sossootetuma buqqaati? Dhugaa akkasuma malee dhukkuba hin qabnu. Oh my god. Waa hedduu jira walla ajaa'iba hedduu. Duba amma dura akkamitti amma tajalaa tana dhabde moo akkamitti takkaan buqqaati waggarraa buqqaati moo baatirraa immoo akkamitti? Gizuma mana barsaa galuurraa jalqabee gizuma sanadha asitti fixadhechuun danda'ama. Isossaa hin buqqaa namus deeme nu laalchisne bakka isaanis iyyeecha waan ta'aniif harka qalleessa waan ta'aniif deemanii nu laalchise. Amma waggaa meeqa amma ilkee kan kee guutumatti erga dhabdee waggaa meeqa? Bakka amma waggaa 8. Hundumaa erga fixadhe waggaa 8 guuta. Sababa ilkaan kan kee dhabuutiin namoonni hedduu hojii sin hojjechiisanii? Ayi xinnoo harki kiyya xiqqoon akka michii wayii fakkaatee jira. Garuu namatti hin daddarbu mana lama galee isaan immoo naqaxarii didanii ijoolleen midhaan nyaakuu maaliif? Mee ol ka'e achi dhaabbadhu si laallaa. ትንሽ ናት የኔ እናት ኮታይ በቃ ጥቆለ ዋን ኢልኬን ቱንበር አቹን ስቲል እንኳን ኢልኬ ጉቱ ዳቡዳ ሚቲ ኢልኬ ተናምናምኒ ቶኮ ኢልኬ አሲ ተነጋፈ ዱኩብሰቴ ቡቂፈቴ ዮ እንጉች ፈኔ በር ፉሊ ዲዛይን ወንቲን ከንኬ ፉሊ ከንኬ ኮኒ ፉሊ ሳይዚንግ ከንኬ ኮን አከነፋታ ilkeen kun yoo tana yoo qifattee yoo hin guuttatiin akkana taata sini galee sanii fi amma malee nama guddaa akkasitti umriin duuba sani gaafa jedhamu hojjechiisuudhaaf iyyaallee mana yaalaa dhayxee biyya arabaa kana dura dalaydee jirta? Yaaleen ture isaas bakka baluma sababa kanaatiin bakka hin mul'ataasi. Akkana godhime maal siti uumamuma bakka kun wanna baduu danda'u baay'ee yaale xabalas minaanas uumama waan ta'eef wanna tokkoomaa gochuu hin danda'amu. Mee akkana godhi ilkee akkana godhime Wantan jira jalaa gubbaadhe guutumatti abshir ishii
mee waan goonii goona akka goonii beektaa ummata namatti hin kofrina wallahi wabillahi namatti hin kofrina because waan arra koofaltee booru ilmoo keetiin booru ofii keetiin harkatte jechuudha nama meeqaa fuula bareedaa qabatee guyyaa keessaa fuulli isaa badee nama meeqaa jira jechuudha kaan asiin itti naqame kaan zeetiin itti naqame kaan gommaa makiinaa adagaati miilli dhabee harka dhabee jechuudha namatti hin kofrina lakki namatti hin kofrina ilmi namaa kan madaalamu fuulaan osoo hin ta'in sammuudhaan isin galee bireedinaan miti bireedaa meeqatti dhiyaattee nyaata wajjin nyaachuu hin dandeessu. Mana yaalaa deemtee maaliif hin gaafatiin ilkeen amma istiil ilkee namni ilkee fixate irraa caccabees maal jeesni hojjetatanii bar. Gaafattee deemen ture wacii gabii kan jedhan sun jira inni immoo baay'ee waannoo digdiin keettis waan numeefi si dhibaa naan jedhan bahee si dhibaa si ta'uu naan jedhan isaanis malee dhaqeetoo birriin hojjedhe tana xiqqoo walitti qaqqabadhee xiqqoos taatu yoo nageeches nagahus baattu jedhee laalchifadheen ture homaa kiyyaa. obboleettiin kee bultiin qabdi? Bultiin qabdi? Yaa isheenis bultii godhattee turtee yoo abbaa ijoollee shanii inni fuudhee jechuudha. Ati mana isaa jalaa duutete innaan ishii fuudhee dhala takka waliin godhatanii inni immoo irraa du'e eenyuma kana. Amma warratti deeyite warra bira ishiinis. Atilleen ilmoon godhannemi? Ilmoo maaliyaan ofittiya rakkoo keessa jira ilmoo maali godhadha. Mana yaalaa tokko qofa dhayite eessa dhayite mana yaalaa kan? Mana yaalaa kan ilkaanii laman naqe. Lamaanuu akkasuma naan jedhani. Oke, maal rakaayitan qabdan isa isa. Hayyee bakka mana yaalaa bireedaa dhayite ati moo kan maganda keessaa dhayite akkasiin jaan? Jechuun asuma Finfinnee keessa kan mana ilkaanii jedhamu naqee namumaa waliin naqee kophaan naqne. Amma duba tolfachuu hin dandeessu. Just guututti osoo hin ta'in fuuluma duraan xiqqoo kana hojjechuu illee hin dandeessu jaani. Wanni qabatu hin jiru jedhanii wanna itti hidhan barbaachisaa jedhan kan ilkaanuu jiraate isarratti hidhamaa jedhan. Ilkeen gizee namarraa cabde. Ilkeen kun qoy gaayis akkamisa ilkee gizee hojjetan. Qoy tante keessatti haftuullee qabdu ulma guutumatti baate. Hin danda'amu hin dalagamaa. Hindalagamu aboo wanti hindalagamne hin jiru boo hindalagama na fakkaate. Hindalagamu naan jedhan maatii kan wacii gabii san galfattee innis immoo maantishii minaamina sanii digdiin keettis dhumee jira waan ta'eef si dhibaa isa godhachuu hin dandeecha garuu baay'ee si rakkisaa yoo nyaata nyaattu minaamina naan jedhani maaragiitti natti himan isaanii. Yonan galfadhe siin dandeecha. Eenyu jira gaayis doktarri tiktaa kanarratti kan sheer goone yaamnu. Eenyu jira maan allameen himaa eenyu jira? Doktara ilkee jala deebite. Eenyu jira gaayis? No. Raachee. Doktara nje doktara. Manni na gobalchisani. Gaayis doktara tiktaa warra tiktaa qabu jira bar warra doktara. አይደለም ሰው መጠየቅ እንኳን ነው መጠየቅ እኔም ሰው መጠየቅ እችላለሁ ብዙ ሰው አለው ቲክታክ ከነረ ዶክተሩ ማቱ ጅራ ኃይል ካምፓ ቤሲሰን አቡማን ዶክተር ሪጀቹ አስረጋፈኔ ሆጀተኒፍቲ
እናሰራላታለን። ዶክተር ናፊያ ዲልኬ ሆጀታሳ አሪልኬን ሆጀቱ ሼር itti godhame ዶክተር አስሊ ፈጃን በለሰ ኮመንት ኡመኒ ፈያን ቀውበር ቆይ አየ አስመረ ነው ሲግስተካ